Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo nageenyi kiyya kan jaalalaa kan gammachuu bakka jirtanitti simbiraa haa ta'u. Egaa har'as walitti deebinee jira jechuudha. Viidiyoo har'aan tana keessatti akkamitti bilbila keenya baatirii laayif yookiin chaarjii bilbila keenya akkamitti qusachuu dandeenya isa jedhu isin garsiisuu dhufe jechuudha. Bilbila keenya kan dadhabdee chaarjii nu jalaa fixu akkamitti baatirii isaa qusachuu dandeenya isa jedhu qabadheesiif dhiyaadhe. Egaa viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo ilaaltan waa hedduu irraa barattu jedhee yaada hanga dhuma viidiyoo kanaatti nu wajjin tura. Jalqaba irratti namoonni chaanaal kiyya haaraa taatan YouTube keessan keessa galuudhaan haaluma kanaan YouTube keessan keessa galuun gubbaa kanarratti haala salphaadhaan madda walaabuutuuf jettanii barreessitu jechuudha. Haala kanaan yeroo barreessitanii kaatan sarchi gootu. Yeroo sarchi gootan haala kanaan madda walaabuutu isinii baha. Iddoo diimattee subscribe jettan kanarratti yeroo tokko tuqxanii achi booda mallattoo kanarratti yeroo tokko tuqxan egaa achi booda isa tokko fara jiru ol ka'u kanarratti yuu jechuudha. Haala kanaan as keessa viidiyoo jiran as keessa argachuu ni dandeessu. Akkasuma waa'ee Android wantoota akka adda addaa argachuu ni dandeessu. Maarree viidiyoo kana like share godhuu hin dagatina. So kallattiimaan gara barnootichaa taa dabarru. Barnoonni irraan tanaa waa'ee baatirii laayif jennee jira. So kallattiimaan seetingii keenya keessa galla jechuudha. Seetingii bilbilli hin qabne jettu seetingii keessa galla. Haala kanaan ol deemuudhaan bilbila keenya about phone jedhu kanarratti yuu jechuudha. Egaa about phone bilbilli garaagarummaa hedduu qabaachuu dandeessi. Garuu about phone hedduun keenya ni beekna. Isa irratti yeroo tokko yuu jechuudha. Achi booda ol harkisuun software information jedhu kanarratti yuu jechuudha. Egaa achi booda as iddoo build number jedhu kanarratti yeroo torbatu yuu jechuudha. Yeroo torba eegatu yuu booda an already waan tuqee jiruuf kanaaf maal akka yeroo torbatu yuu jenne maal akka nuuf fidu sin garsiisa. Duuba deebi'uudhaan settingii keessanirraa iddoo developer option jedhu kana ammas ni ba'e jechuudha. Yeroo iddoo about phone keessa galtanii build number irratti yeroo torbatu yuu developer option jedhu kun asitti isinii ba'a jechuudha. Yeroo kaan hin jiru. Isa developer option jedhu kanarratti yeroo tokko fixuina. Egaa achi booda hanga jalaatti ol deemna jechuudha. Sirriitti ol harkisna. Egaa haala kanaan harkisni kaanee jechuudha ni barbaanna jechuudha. Egaa haala kana arganii jiru jechuudha. Kunoo background process limit jedhu kanarratti yeroo tokko fixuina jechuudha. Egaa haala argaa jirtan kanaan jechuudha. Amma kiyya irratti standard limit jedhu kanarra jira waan ta'eef yoo bilbila keenya kanneen irra yoo kan goonu taate baatirii keenya sirriitti haalaan dafee kan fixu isa kanneen jechuudha. Fakkeenyaaf amma no background process jedhu kanarratti yoo tuqne bilbilli keenya chaarjii keenya qusachuu dandeetti. Background wantoota itti fayyadamaa hin jiraanne jechuudha. Aappiin tokko tokko osoo itti fayyadamnee backgroundiitti kan chaarjii fixu jira. Akkasuma kan daataa fixu jira jechuudha. Akkuma daataa san akkasuma kan akka chaarjii fixu jira jechuudha. Bilbila keenya yeroo fayyadamnu aappiiwwan hedduun isaanii backgroundii kan fayyadamanii jiru. Akkasuma immoo direct yeroo itti fayyadamu kan chaarjii nyaatu yookiin daataa kan nyaatu jira jechuudha. Fakkeenyuma sanaatiin daataa chaarjis jechuudha background kan nyaatu jira. So kanaafuu no background process jedhu kanarratti yeroo tokko ta'ee jenne bilbilli chaarjiin keenya haala salphaa ta'een chaarjii keenya qusachuu dandeenya jechuudha. So asirratti iddoo no background process jedhu kanarratti tuqne jechuudha yeroo tokko. Egaa haala kanaan tuqne kana sirreessinee jirra jechuudha. Iddoo kanarratti eegatu inni kaanee bilbilli keenya chaarjii nu qusata. Achi booda akkasuma keessa deemuudhaan keessa duuba deebi'uudhaan iddoo sound and vibration jedhu kanarratti yeroo tokko tuqna. Achi booda ol harkisna jechuudha. Ol harkisuudhaan system sounds and vibration jedhu kanarratti tuqna jechuudha. Achi booda isaan jiran kanneen hunda isaaniitu off amma touch sounding kun bilbila keenya yeroo tuqnu kunis chaarjii fixa jechuudha. So kanallee hunda hin banne jechuudha. Lock screen lock sound jedhu kunillee bilbila keenya yeroo qulfii keenya yeroo bannu mallattoon yeroo harkaan irra oofnu yeroo san kan soundii sagalee dhageessisuunis chaarjii fixuu danda'a jechuudha. Akkasuma immoo charging sound jedhu kanallee yeroo charger goonu
sagaleen inni yookiin dura vibration dhugaan inni dhageessisu sun charge fixuu danda'a. Kanaafuu isas off goona. Kanneen hunda isaatu walumaa galatti off goona jechuudha. So haala kanaan yoo off goonee jennee bilbila keenya charge isaa qusachuu dandeenya jechuudha. Egaa barnoota kanarraa akka waa barattan abdiin qaba. Maarree channel kiyya subscribe godhuun dagatinaa, hiriyoota keessaniif like share godhuun affeera. Maarree viidiyoo biraatee hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jedha.